Oduu keenyatti aanuun imalli galatoomaa sanbata dhufu eegalee magaalota Ameerikaa garaagaraatti itti fufa. Sanbata dhufu qondaalonni KFO olaanoon Jawaar Mohammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa Minisootaatti hawaasa diyaaspooraa waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Imala galatoomaa kanaan gara bulchiinsota 10 caalaniitti imaluun hawaasa waliin mari'achuuf akka jiranis himamee jira. Koreen qindeessituu OMN fi yaada kennaniin uummanni hawwiin marii kana eegaa akka jiru dubbatan. Waltajjiiwwan marii kanneen irratti hawaasni diyaaspooraa dammaqinaan hirmaata jedhameetu eegama. Imalli galatoomaa ardii Awuroopaatti taasifamaa ture tibbana waltajjii UK magaalaa Maanchesteritti adeemsifameen xumuramuun ni yaadatama. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti qaamoleen mootummaa sochii paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo irratti dhiibbaa taasisaa jiraachuun himame. KFO'n akka jedhetti miseensonni fi gaggeessitoonni isaa hidhamaa fi dhiibbaan garaagaraa irra gahaa jiraachuu himanii jiru. Guutuun oduu kana itti aanee dhiyaata. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti qaamoleen mootummaa sochii paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo irratti dhiibbaa taasisaa jiraachuun himame. Miseensonnii fi gaggeessitoonni KFO bakka adda addaatti hidhamaa jiraachuu fi kanneen hidhamanis mana murtii irraa ittifamuu akkasumas hojii mootummaarraa ari'amaa jiraachuu barreessaa olaanaan paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Xurunaa Gamtaa OMN'tti himaniiru. Sochii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bara darbe ture sababeeffachuun waajjiraaleen KFO bakka adda addaatti cufamuu fi hooggantoonni dhaabichaa olaanoon hidhamanii turuun yaadannoo yeroo dhiyootii kan jedhan Obbo Xurunaan hidhaan yeroo sana eegale ammallee nurraa hin dhaabbanne jedhu. Kamisa darbe godina Baalee fi godina Booranaatti koree hojii raawwachiiftuu KFO irratti damni raawwatameera kan jedhan Obbo Xurunaan godina Baalee magaalaa Roobeetti miseensa koree giddugaleessaa KFO fi hojii raawwachiiftuu waajjira KFO godina Baalee kan ta'an Obbo Jamaal Abdullah magaalaa keessaa butanii doorsisa irratti raawwachuun halkaniin mana hidhaarraa hiikanii jiru jedhan. Koree hojii raawwachiiftuu KFO godina Wallagga Bahaa fi miseensa koree giddugaleessaa KFO kan ta'an Obbo Habtaamuu Taganyees koraa sabaa KFO lammaffaa irratti hirmaatanii galaa osoo jiranii buraayyuutti erga to'atamanii hanga yoonaa mana hidhaa jiraachuu himaniiru. Miseensi koree KFO Shawaa Kaabaa Obbo Mustafaa Nugusees maaliif Qaallitti itti dhaqxee hidhamtoota dubbistaa jechuun erga butamanii waggaaf deemuu kan jedhan Obbo Xurunaan namni kun yeroo ammaa daalatti itti hidhamanii jiraachuu gabaasni KFO qaqqabuu ibsanii jiru. Arsii Lixaatti Obbo Ajii Araaroo Gujii Aanaa Uraagaattis Obbo Waaree Looloo hidhaa jiraachuu himan. Lammaffaa miseensota keenya irratti jechuu kooti. Lammaffaa humnaan cabsanii seenanii akka waajjira gimbii, lafa gimbii, akka waajjira magaalaa Ciroo kana kan fakkaatan haala kanaan ture. Miseensota keenya mana hidhaa jiranu kaan qabanii beellama guyyaa tokko yookaan guyyaa lamaadhaan irratti murteessanii waggaa 16 kan irratti murteessan jiru. Waggaa 6 kan irratti murteessan jiru. Fakkeenyaaf waggaa 6 kan irratti murteessan keessaa godina Arsii Lixaa keessaa Haji Araaroo kan jedhamu dhibameellee jira. Irratti murteessanii namoota immoo irratti murtoofni jiru. Fakkeenyaaf godina Gujii Aanaa Uraagaa obbo Jenne akka inni jireenya isaa guddifanne gabbifanne jedhaniitu nama kanaa Waaree Looloo hidhaa jiru. Godina Booranaa Aanaadhaas keessatti miseensi KFO barsiisaa Guyyoo Qanaa hojiirraa ari'atamuu himuun iddoowwan garaagaraatti miseensonni KFO butamanii achi buutanii dhabamaa turuu yaadachiisaniiru. Namoota achi buuteen dhabaman keessaa gariin mana hidhaa Daalatti magaalaa Sabbataatti argamu jiraachuu waajjira isaanii adda baafachuus OMN'if ibsan. Egaa haala kanaan nama hidhaa jiru waan ta'e hin beeknu nuyi waajjira keenya banuudhaa fi sagantaatti baafanneetu itti adeemaa jirra. Egaa haalli mijataadha moo mijataa miti jedhamu asumarratti hin beekama gaa wanti mul'atu jira. Haa ta'u malee nuyi sagantaa baafanneetu itti adeema. Oduu keenyatti aanuun godina Shawaa Bahaa Aanaa Bancuqqaalaatti waraanni mootummaa yakkoota egeree hawaasaa balleessuu irratti xiyyeeffatan uummata nagaa irratti raawwataa jiraachuun himame. Tibbana gandoota Dallagalaa Jiddaa fi Ilmoo Cuqqaalaa jedhamanitti dararaan humnoota mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamu hammaatee jiraachuu kan himan jiraattonni namoota nagaa ajjeesuu fi qe'ee jiraattotaa gubuun gochoota irra deddeebiin naannichatti raawwataman ta'uu ibsan.
Waraanni mootummaan garasitti bobbaase guyyaa muraasa dura gara qe'ee obbo Siidaa Taleelaa dhaquun yakka tokko malee manneen sadii dura gubuu kan himan miseensi maatii isaanii manni obboleessa obbo Siidaas humna kanaan gubamuu ibsanii jiru. Egaa akkuma beekamu akkuma kibbaa fi lixatti yeroo adda addaatti uummata kanarra dhiibbaa guddaan uumamaa ture. Asittis manni kun takkaa nagaa argatee hin beeku gara mootummaa dhiyeessanatti akkuma quba qabdu yeroo adda addaatti hidhaa ture nama ajjeesa ture. Dhiyeenya kanallee immoo uummata nagaa irratti dhufanii yeroo bananii gara nama sadii ajjeesanii nama immoo gara nama 5-6 tokko madeechanii deeme waraanni mootummaadhaan. Torbeedhuma tokko dura jechaadha. Kan biraa immoo amma waraanni mootummaadhaa gaafa achi gadi dhufu uummata nagaa nama karaa deemutu illee jaarsallee jaartis haa ta'u dhiira dubartii dargaggeessa hin jedhu nama itti dhufe qabeetuma reebee ajjeesee bira darbaa. Jaarsa waggaa 80 maatii qabu kan qonnaan jiraachaa jiru. Maanguddoon meeshaalee hin qabne nagaadhaan qe'oo fi taa'u bara wayyaanis kan hidhamee bira dhaa'u ture. Qaamni mootummaa kun rakkoon tokko uumamnaan siidee achuma dhaqaa inni mana hidhaa jiru haadha manaa isaallee fuudhanii itti dabalanii hidhanii isheen illee galcheessa fi kana hidhamtee baatee amma dhiyeenya sana mootummaa dhufumaa dhufee uummata irratti waraana banee namni miidhamee uummanni amma ta'e ofirraa hafnoo gaafa jedhu immoo rakkoon gidduutti babal'achaa dhufee sababa saniin immoo eeggatta kana dhufanii mana isaanii mana Kitala masih, ini juga bukan organisasi tadi ini. Mana mati dah mati ini kan boleh cesal kira kan boleh cesal mana toko kuatnya kan sama ada satu kuatnya. Obbo Siidaan maanguddoo ganna 80 wayitaa ta'an mootummaan bilisiginnaa yeroo dheeraa fidhuun maatii isaanii dararaa tureera. Bara wayyaanis rakkoo wal fakkaatu keessummeessaa turre jedhu maatiin. Haleellaa waraanni mootummaa uummata aanaa Liiban Cuqqaalaa irratti raawwatu kanaan lubbuun namaa darbee miidhaan jabaan qaqqabaa turuu kan himan jiraattonni mootummaan uummata aanichaatiin na deeggaraa hin jirtan jechuun dhiyeessii xaa'oo irraa dhaabee jiraachuus himanii jiru. Gaaffii uummanni dhimma kanaan wal qabsiisee gaafateefis deebiin mootummaa ajjeechaa fi hidhaa ta'eeraa jedhan. Deeggaraan jirtanii wanaan isirraa barbaadu argachaan jiru dhufee qaamni mootummaadhaa kaa'uu gonkumaa galchuu dhufee jechaadha. Fakkeenyaaf gandaa guddaa, dagdagalaa guddaa, ilmoo Cuqqaalaa, muummee Kosooroo gandoota jedhaman hagamtaa rukuchaa dabalatee gandoota kanarratti xaa'uun hin galle sababa kanaan gaafii adda addaa uummanni dhiyeessaa ture. Gaafii uummanni dhiyeesse kanaaf immoo deebiin mootummaadhaa akkuma baratame ajjeechaa hidhaa ta'ee lafa kanarraa namni barate namni lafa kanarraa baratee aanaa Liiban Cuqqaalaa irratti hojjetaa jiru hundi isaa mana hidhaa jiraam. Bakka tokko malee lafa kanatti dalagguu isaanitti hidhaa jiru. Hidhaan kun keessumaa dhalattoota aanichaa barumsa qabu jedhaman irratti fuulleffatee jiraachuus himanii jiru. Haalli gara lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti dhagahaa turre qabatamaan aanaa keenya keessatti mul'ataa jira jedhan. Gara oduu itti aanutti wayitaa ceenu raadiyoon sagalee bilisummaa Oromoo Saabaa'oon waggaa 34ffaa hundeeffama isaatii kabajataa jira. Saabaa'oon hundeeffama isaa waggaa 34ffaa ilaalchisuun ibsa baaseen addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo sochii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hirmaachisuuf waggaa 34 har'aa waxabajjii 15 bara 1988 sagalee bilisummaa Oromoo gadi dhaabuu yaadachiise. Saabaa'oon battala hundaa irraa kaasee walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa uummata Oromootiif akka miidiyaa hangafaatti hojiilee seenaan hin daganne hojjetaa turuus ibse. Sagaleen bilisummaa Oromoo bara mootummaa Abbaa Irree Dargii wayitaa eegalu uummanni Oromoo mana isaatti dhoksaadhaan dhaggeeffachaa turuu yaadachiisuun qabsoon uummata Oromoo sirnoota hundaaf yaaddoo akkuma ta'e Saabaa'oonis mootota Itoophiyaaf yaaddoo ture jedhe. Uummatichi akka hin dhaggeeffanneef jedhamee yaaliin ukkaamsaa Saabaa'oo keessumaa bara EPRDF bifa garaagaraatiin taasifamaa turuunis ibsamee jira. Sagaleen bilisummaa Oromoo kaayyoo uummata Oromoo dammaqsuu qabatee hundaa'e bu'uuraa godhachuun mirgaa fi bilisummaa saba Oromootti lallabaa ture.
turuu uummanni dammaqee ijaaramee bilisummaa isaatiif akka falmatuu fi kakaasaa turus ibsee jira. Imalli waggaa 34ffaa SABO'n keessa darbe bu'aa bahii hedduudhaan kan guutame ture. Rakkoo fi danqaalee turan bira dabarree kaayyoo Oromoo dammaqsuu hundoofneefitti milkoofneerraa kan jedhu SABO'n sagaleen bilisummaa Oromoo kun sagalee bilisummaa Oromooti jechuun waggaa 34 har'aa eegale hanga bilisummaa mirkanoofte labsutti deemsa isaa kan itti ta'us beeksisee jira.